bakka dhaloonni keenya jiru hunda isaatu geenyee wal arginee wal barsiifannee qajeelfama keenya heera gadaa keenya deeffachuudhaaf akka Oromoo san taanee argamuun dirqama. Bakka tokko teenyee tuntee bakka Oromiyaa guutuu Afrikaa guutuurra deemnee wal barsiisuu qabna kan jedhu irraa guyyaa har'aa kana yaa'ii kana asitti gaggeeffanne. Kanaaf kana akka quba qabaatan jechuun barbaade jalqaba irratti yaa'ii kun yaa'ii yeroo jalqabaatiif asirratti gaggeeffamu waan ta'eef immoo har'a godina lama godina sadi keessa baanee walitti dhufuun fageenya ta'us akka fageenyatti illee akka furana jechuu barbaada. Fageenya tuntee yeroo jalqabaatiif garuu fageenya ta'uu danda'a waan hin barataminiif haa ta'uti immoo gara fuulduraatti nuti walitti dhufnee mari'annee waan keenya deeffachuu heera keenya deeffachuu gadaa keenya deeffachuu amantii teenya warra yeroo jalqabaatiin lafaa kee ta'uu keessan of beektanii wanni guddaan akka nuuf illee akka beektan jechuun barbaada jechuudha. Jalqabnee jirra. Kana erga beekne fageenyi karaatti illee akka hundaan geessine akkamitti tarii warri hafellee oduu hawwuu warri hafellee jiraachuu danda'a. Warri immoo waan meeqa dhiistanii hojii meeqa dhiistanii wareegama meeqa kafaltanii as jirtanillee jiraachuu dandeessu. Kun waanuma godhuu qabdan goota waan ta'eef galatooma horaa bulaa baga nagaan dhuftanii dhaloota of ijaaree dhaloota ijaarellee baga taatan baga taane jedha. Barnoonni guddaan jalqaba irratti dhaloonni wal arguudha. Bakka itti wal argu qabaannan wal arga. Qajeelfama qabaachuudha. Qajeelfama qabu irratti wal barsiifata. Daandii irra bobba'ee galu eega qabaate namni yookaan sabni sabaa gadi yookaan saba kamiyyuu gadi miti jechuun mana Oromoo. Namaa gadi Oromoon wanni waan namaatiin buluuf jiraare. Waama keenyan bullaa miti. Wanna keenyan buluudhaaf immoo tokko jennee namuu ofiin tuquu adeemuun barbaachisa. Ofiin tuquun wanni kun kiyyaa waan kiyya kana immoo akkamittiin galmaan gahadhaa jennee walirratti ilaaluun barbaachisaa miti jechuudha. Walirratti abalutu koonyarra hojjeta, abalutu waayyuu galmaati, abalutu miseensa akkasiiti, abalu immoo giddugala murtuudha jennee hojiilee hojjennu kana itti gaafatamummaa tokko tokkoon wal qixa qabna waan ta'eef sirriitti jabaannee akka hojjennu yookaan immoo koree akkasii haa hojjetu jennee walirratti illee dagachuu hin qabnu kana jabaannee haa hojjennu akkuma dhaamsanitti jechuu barbaadetanii. Kanaaf kan yaa'iin keenya yaa'ii kaleen galallee hin itti godhamee jira. Yaa'ii jechuun walitti dhufuudha, walitti yaa'u dhaloonni walitti kallattii adda addaatirraa walitti dhufe walitti yaa'u kun yaa'ii isa Oromoon kaleecha yaa'ii qabdu bifa kanaan gaggeeffachaa turte bakka adda addaatirraa walitti dhufanii akkasii waliin gaggeeffannee waan asitti dhageenye ergaawwan asitti dabran kana immoo akkuma dhageenye akkuma hubanne kanaan gallee dhaloota hafan miseensota namoota nu bira hafassan hubachiisuu danda'uu qabna. Fakkeenya taanee argamuun dirqama keenya akka Oromootti jiraachuun dirqama waan ta'eef waan alagaan kaleecha nu dhaalchifte san daawwatumaan of keessa baasaa deemuu danda'uu qabna waan ta'eef namuu ergaawwan asitti dabre kana hojiitti hiikkachaa haa deemu jechuun barbaade. Baga geessan. Baga yaa'ii giddugala hordoftoota amantii waaqeffannaa bahaa marsaa 13ffaadhaaf wiirtuu Harargee lixaa aanaa Abiroo Konkoonyaa Abiroo galma galamsootitti kabajamu kanaan baga isiniin gahe. Baga nagaan dhuftanis. Egaa akkuma asii hojii gaggeessa giddugala bahaa isinii ibse maqaan kiyya Ayyaanuu Damee Tufaati. Gaheen hojii kiyyaa immoo itti aanaa hojii gaggeessaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaati. Waa hunda dhaloonni waan jireenya isaa keessatti taasisu heerri isaan ittiin bulan qajeelfamni dhaloonni ittiin olee galu maqaa namaatirraa eegalee jiruufi jireenya hawaasa kanaa keessatti sirni ittiin oolanii too galan kan murtaa'uun maallaani yaa'iidhaan murtaa'a jechuudha. As keessatti ilaalchi uummata kanaa uummata gurraachaa ummata Oromoodha sagantaan isaanii yaa'ii isaaniitiin murtaa'u kuni waa mara isaanii qajeelfama isaanii heera isaanii maallaan murteessina jedha. Yaa'iidhaan murteessina mi? Wanti murteessinu kun waan dalaguu dandeenyu murteessina, waan dhala namaa murteessina. Heera uumaa gubbaa dhaabbachuudhaan murteen kennama.
heera uummatirra dhaabbachuudhaan ni heerratan waan heerratan san ni mirkaneeffatu jechuudha. Heerri isaanii kun kan dhala namaati. Barnoonni amma nuti gaggeeffannu akka dhaabbataatti gaggeeffannu kun kan dhala namaati. Waan namaaf ta'u heera namaati. Heera rabbiitii miti. Ilaalcha dhala namaati. Waan sabni kun kaleessa qabudha. Waan qabu san tarkaanfannaan itti miidhama itti du'aa jechuudha. Warri sagantaa kana nu harkaa balleesse immoo waan qabatamaan jiru kan osoo hin taane waa samiitii jechuudha. Warri sagantaa kana nu jalaa balleesse wanni lafa nuu kaa'an. Hawaa kana gaafa uumame ni beeknadha. Lafa kana gaafa uumame ni beeknadha. Manni ka gubbaa kanatti ijaarannee jiru kana malee gaafa duunellee mana babbareeda jiraadha. Gaafa du'anis ni jiraadha. Akka heera kan keenyatitti wanti amma isiniin jedhe kana ni beekna. Mana du'aan boodaa ni beekna. Hin beeknu jechuudha. Argaa dhageettiidha waan ta'eef. Uummanni Oromoodha. Namni yoo du'e katu'e nutti hin galchini eebba isaa keessatti. Katu'e ni galaadha moo sagantaa biraa keessatti akkasii miti. Katu'e nutti hin galinidha. Inni kun kan keenyaa miti jechuudha gabaabatti. Inni ammaan isin jedhu kun keenyaa miti. Kan uummata Oromootii miti. Kan warra gurraachatii miti. Mana du'a boodaa kana nutti agarsiisu gaajaan argisiisuu dandeechaa? Hin dandeessu. Yoo wanti haaraa dhufe ammoo wanti haaraa dhufu san sitti waliin qabachuu isin qabdan wanti haaraa yoo dhufe wanti haaraa dhufu sun faayidaa dhaloota kanaa yoo ta'e itti hir'atu. Itti hir'atu. Yoo miidhaa dhaloota kanaa ta'e duriin jirree jedhama. Hawaasa kana keessa wanti jiru. Fakkeenyaaf namni miila lamaatti dhalata ija lamaatti dhalata akkasii miti. Namni ija sadii ija afurii miila sadii yoo dhalate maal jenna? Duriin jirreedha baasaa jechuudha. Duriin jirree nutti dhufeedha gabaabatti. Kaleessa gaafa uummanni Oromoodhaa sagantaa kana qabu san badhaadhina ture, qananiiti ture, wal jaalala ture, hawaasummaa uummanni Oromoo kalee qabu santu ture jechuudha. Dhimmi gandaa hin jiru. Dhimmi gadoo hin jiru. Gandii fi gadadoon sagantaa alagaa jaallutti dhufte jechuudha. Uummanni Oromoodhaa qananii qaba. Dhalootummaa waliin beeka. Dhimma gandaan beeku. Biyya akka gandaatitti biyya ilaalu. Biyya akka biyyaatitti ilaala malee akka biyyaatitti ganda ilaala. Ilaalu. Eega kufnee booda garuu gandatu aanatu maal ta'e biyya ta'e bara. Yaa'iin kun immoo rakkoo kana gadadoo kana gantummaa kana dhabamaa taasisu jira. Dhimmi gandaa nu fayyadu waan ta'eef dhimmi gadoo nu fayyadu waan ta'eef dhimma qananii dhimma waloo waliin jireenya uummata Oromootiin nu fayyada malee waliin nyaachuu uummata Oromootiin nu fayyada malee wal nyaachuun uummata Oromoo nu baasa? Hin baasu jechuudha. Abbaa fedhee hin baasu wal nyaachuun uummata Oromoodha. Akka sabaatitti bareedummaan kan keenya Oromoo jennee akka wal jaamne bareedna. Bareedummaan kan keenya yoo sagantaa takka qabaanne bareedna. Yeroo uummanni Oromoodhaa akka biyyaatitti maqaa qabu, akka sabaatitti maqaa qabu, qajeelfamaa feera gadaa qabu, amantii fi waaqeffannaa qabu, dhugaa fi dhugeeffannoo isaa keessatti garaagarummaan hin jirre, yeroo tokko walitti dhufee too jecha tokko hin okkolle, yeroo dubbiin uummata Oromoodhaa uummata Oromoo guutuudhaaf taatu santu uummata Oromoof yeroo qananiiti jechuudha. Mana tokkotti nu haa galchu. Mana Oromootitti nu haa galchu. Mana tokkotti nu haa galchu. Tokkichuma san keessaa mana Oromootitti nu haa galchu. Mana namaa keessaa maal goonaati mana Oromoo wayyaati. Egaa yeroo qananii uummata Oromooti yeroo akkasitti afaan jechi dubbatu jechi Oromoo tokko dubbatu jecha isaan guutuu hin quufne sanii jechuudha. Ammallee wanti nuti gochuu qabnu wanti nuti asii dubbannu jecha uummata Oromoo guutuu qoosoo hin taane waan uummata Oromoo kaleessa addatii gasan waan uummata Oromoo ganda gandatti galchan keessaa dhiifne waan uummata Oromoo tokko taasisu waan uummata Oromoo kan birattuu fudhatama qabu dubbannaa jechuudha. Of ta'uu jechi jedhu keessa amma jechi godina ilaalchi gandaa hin jira. Heera uumaa kayyoo keessa hin jira. Hin jiru jechuudha. Yeroon uummata Oromootiin qananii yeroo san gaafa uummanni Oromoo waan akkanaa qabu san jechuudha. Gaafa uummanni Oromoo waan lafa kanaa qabu hundatti maqaa qabu san yeroon qananiidha. Baga of taatan. Baga wan taatan. Baga abbaa waan ofii taatanii. Tole egaa maqaan kiyyallee doorii hawaasa booseen an jedhani.
barreessaa giddugala hordoftoota amantii waaqeffannaa bahaatee jechuudha. Saniif gabaasa walakkeessa waggaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa giddugala bahaa kan silaa bara kana keessatti ji'oota ja'an amma darban kana keessatti hojiilee hojjetaman kan walii dhiyeessinu ta'a. Inni illeen egaa karoora dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa bara hojii jaaffaa yaa'ii idilee 12 irratti bifa karooratiin galmoota haganaa banuu qabna. Gama diinagdeetiinis immoo diinagdee haganaa hojjennee dhaabbata keenya utubuu qabna. Gama barnootaatiinis caasaa silaa wiirtulee diriirsuudhaan barnoota dhaloota keenya bifa kanaan kennuu qabna. Bara kana jedhee kan bara san dhaabbanni keenya karoorfatee giddugala kanatti kenne. Nuti immoo karoora silaa darbe san irraa hagam hojjenne maal hojjenne waan jedhu san hojiilee silaa hojjetaman asirratti walii himna jechuudha. Kanaaf tokkoffaan waaqeffattoota bakka jiranitti gurmeessuun galmoota banuu, galmoota babal'isuu wajjin wal qabatee walakkeessa waggaa kana keessatti galmoota 15 karoorri silaa walakkeessa waggaa kanatti banuu qabna jennee karoorfanne galmoota 15 galmoonni silaa banamanii sagantaa idilee isaanii gaggeeffachaa jiran immoo galmoota 7 jechuudha. Isaanis tokko galma malkaa arbaa wiirtuu shawaa bahaatii koonyaa arsii asallaa magaalaa abboomsaa titti banamee gaafa guyyaa 30 ji'a 10/2011tti saaqamee. Galma guddis wiirtuu harargee koonyaa daaroo laguu araddaa guddis ti. Galma odaa dheeraa wiirtuu harargee koonyaa daaroo laguu galgalee araddaa galgalee titti saaqamee. Qabxiin itti aanu galmoota hayyama fudhachuuf hojiirra jiran jedha. Egaa galmoonni gurmaa'anii sagantaa idilee isaanii gaggeeffachaa hubannoo sirritti dandamachuudhaan galma malkaa loonii, galma dirree arbaa, galma malkaa xabboo, galma aartuu garrii, galma tulluu siree bu'uuruma kanaan galmoota akka giddugaleessa keenyaatti qabnu galmoota 148. Qabxiin itti aanu galmoota iddoo galmaa fi iddoo awwaalchaa argatan jedha. Egaa galmoonni iddoo awwaalchaa yookaan immoo iddoo galmaa argatan galmoota 148 qabnu keessaa bara 2012 walakkeessa waggaa kana keessa galmi 9 iddoo awwaalchaa kan argatu yoo ta'u galmi 9 immoo iddoo galmaa argatanii jechuudha. Kan iddoo galmaa argates 9, kan iddoo awwaalchaa argates 9 jechuudha. Isaanis galma malkaa dayyaa wiirtuu shawaa bahaa irraa oqaanu galma malkaa dayyaa lumee liibanitti argama. Hayicha burqaa gongoo lumee liibanitti argama. Odaa jila koonyaa booraa hora hulluuqaa koonyaa booraa raasaa shananii koonyaa booraa malkaa birbirsaa koonyaa booraa hora doonii koonyaa boosat jajuu malkaa bakkee fi galma hora doonii yeroo ammaa kana ijaarsarra jiru jechuudha. Ijaaranii galmatti sagantaa isaanii gaggeeffachaa jiranii galmoonni sila amma sagantaa lafa kenname irratti ijaaran keessa jechuudha. Malkaa bakkee fi gaaddisa nagaa isaan lamaan walirratti koonyaa boosat jajuu waliin bitatan nama dhuunfatarraayi. Saglaffaan galma gubaa leensaa dugda keessatti argamaa jechuudha. Kana gama wiirtuu shawaa bahaati. Galmoonni silaa amma maqaa dhahe kuni kan itti aanu galmoonni iddoo galma argatan galma tulluu gafarsa kormaa kaare meetira 2700, galma dirree araaraa kaare meetira 5000, galma malkaa hawaas, galma furtuu qajimaa, galma dhummuugaa, galma waafillaa, galma aanneessoo, galma maraaqettee, galma galamsoo yookaan galmuma kana sagalaffaadha jechuudha. Saniif galmoonni silaa iddoo awwaalcha fi iddoo galmaa argatanii galmoota gabaasan kana ta'u jechuudha. Qabxiin itti aanu wiirtuu barnootaa laachise.
wiirtuun barnoota bara 2011 keessa wiirtuu 18 qabna turre jechuudha. Wiirtuu 18 akka giddugala bahaatitti. Bara kana immoo wiirtuu barnoota 6 haarawaa banamanii jiru jechuudha. Wiirtuun barnoota 6 banamaniiru. Isaanis wiirtuu barnoota Odaa Murtii Koonyaa Dugdaatti argama. Wiirtuu barnoota Hora Kaboo Koonyaa Dugdaa, wiirtuu barnoota Hora Hulluuqaa Koonyaa Booraa, wiirtuu barnoota Tulluu Fantaallee Koonyaa Boosat Fantaallee, wiirtuu barnoota Dadar, wiirtuu Harargee Bahaatitti, wiirtuu barnoota Dirree Dhawaa, wiirtuu Harargee Bahaatitti argaman. Isaan kunneen yaa'iidhaan Harargee Bahaa akka of danda'u mana mariitiin ragga'ee wiirtuu barnoota lama baname jechuudha. Walumaa galatti wiirtuu barnoota 24 irratti walitti dhufuun dhiira 457 fi dhalaa 47tu barachaa jira jechuudha. Walumaa galatti barattoota bara kanaa 504 jechuudha. Barattoonni sila wiirtuu bara kana galmaa'anii barachaa jiran jechuudha. Qabxiin itti aanu barsiisota wiirtuu barnoota barsiisan leenjisuu fi ramaduu. Egaa kana wajji wal qabatee barsiisota fi akkasumas immoo leenjistoota wajji wal qabatee sila walakkeessa waggaa kana keessatti leenjiin yeroo lamaaf fulbaana keessa akkasumas immoo amajjii keessa barsiisotaa fi leenjistoota sila sagantaa kanaatiif hubannoon kennamuudhaan barsiisonni ramadamanii barnoota isaanii gaggeessaa jiru jechuudha. Wiirtuu barnoota Shawaa Bahaatitti barsiisota wiirtuu barnoota 14, wiirtuu barnoota Harargeetti barsiisota wiirtuu barnoota nama 10 walitti barsiisota 24 jechuudha. Kanaaf nutis akka kutaa faayinaansii giddugala bahaatitti dhaloonni kun waan hojjete waan hojjechaa ture maaliif buusaa akka ture maaliif immoo baasaa akka ture maalirra immoo akka jiruu fi maal hojjechuuf akka deemullee kutaa faayinaansiitti akka kutaa hojii gaggeessaa qaama waan kana hojjetuutitti nullee gahee keenya bahaa turre. Isinis gahee keessan bahaa turtanii gahee bahaa turtan kana immoo dhagahuu qabdanii waan jedhuuni nullee hojii walakkeessa waggaa ji'a 6 darban kana karaalee galmoota keenyatiin dhaabbata keenyaaf hojjetamaa turan gabaasa isinii dhiyeessinaa jechuudha. Kanaaf yaadaaf qalbiidhaan dhaggeeffattanii gaaffiin isoo jiraate yaadni isoo jiraate itti kaastan jechuudha. Gabaasa kutaa faayinaansii giddugala bahaa.